Mustafaa Fayyoo jedhama. Waldaa Misooma Oromiyaatti piroojeektii Eliminate TV kan jedhamu irratti ani koordineetara yookaan qindeessaa kilaasteraati. Aanaa Digaluuf Xiyyoo fi aanaa Munissaat irratti jechuudha kan inni hojjetu. Waldaan Misooma Oromiyaa hojiilee gurguddoo hojjetaa jira yeroo ammaatitti. Hojiilee kana keessaa immoo keessattuu naannoo hayyuu baasuu irratti barattoota qarii cimsee baasuu irratti dabalata immoo bishaan dhugaatii irratti wantoota garaagaraa wantoonni irratti hojjetamaa jiru hedduudha. Keessattuu kanaan dura naannoo ambulaansii uummataa bitanii kennuu fi rakkoo hawaasaa cinaa dhaabbatanii deeggaruu irratti Waldaa Misooma Oromiyaa gahee guddaa taphataa ture. Amma immoo akka piroojeektii kanaatitti immoo dhibee daranyoo sombaata irratti ittisaaf to'annoo isaa irratti keessattuu hubannoo uummataatiin kan hojjetamuu fi hojii hawaasaa kan ta'e Community TV Project kan jedhamu yeroo ammaatitti hojjetaa jira jechuudha. Kana keessatti maaltu hojjetamaa? Tokkoffaan hojjettoota ekstenshinii fayyaa waliin ta'uudhaan qaamni hawaasaa kamiyyuu hubannoo dhibee kana qabaatanii nama mallattoo qufaa torbee lamaa olii qabu kamiyyuu dhibee daranyoo sombaata qabaachuu danda'a jedhamee waan yaadamuuf dhibeen kun nama kamirraayyuu kamitti daddarbuu danda'a jechuudha. Mallattoon karaan inni ittiin daddarbuun immoo namni tokko qufaa yoo qabaatee fi dhibee kan of keessaa yoo qabaate qufaadhaan namarraa namatti darbuu danda'a, yoo haxxifatan darbuu danda'a. Konkolaataa keessatti hawaasni keenya bakka garaagaraatitti wal ga'a qufaa yeroo qufa'uu fi yeroo haxxifatu akkasuma yeroo haasa'u mallattoo dhibeen kun ni daddarba. Mallattoo isaa kana beekanii garuu maal ta'uu qabu? Wantoota amma inni itti daddarbuun kana cabsuun barbaachisaadha jechuudha. Kana keessatti immoo dhibeen kun daddarbuudhaaf immoo wanti guddaan inni fayyadameetiin jedhu maal inni bakka cufameetiin jedhe foddaa cufamaa keessatti mana tokko keessatti namni baay'ee yoo kan jiraatu taate foddaa cufamaa keessatti yoo jiraate inni kun baay'ee ulfaataadha waan ta'eef jechuudha. Konkolaataa yeroo karaa imalan konkolaataa keessatti dhibeen kun namni tokko dhibee qabu achi keessa yoo jiraate jedhe faca'uu danda'a waan ta'eef nama tokkorraa gara biraatti faca'uu danda'a waan ta'eef foddaa isaanii banuudhaan mana keessatti immoo ittisaaf to'an namoota dhibee kanaan qoratamaniitiin jedhan immoo haala gaariidhaan yaaluudhaan keessattuu amma namni tokko dhibee daranyoo sombaatiin qabamee yaalamaa yoo kan jiraatu taate nama 4-5 isaa wajjin jiraachuu danda'a. Maatii tokko keessa nama hedduutu jiraata. Inni kun beekamee maal ta'uu qaba? Gara dhaabbata fayyaatitti deemanii mallattoo isaatiif calalamuu qabu. Gaafa mallattoo isaatiif calalaman dhibee kana akka nama biraatitti hin babal'anne. Yoo babal'atanii jiraate immoo namni mana san keessa dabalataan namni qabame yoo jiraate bilisaan qoratamee akka yaalamu taasifama. Namoonni immoo hin qabamin yoo jiraatan immoo yeroodhaan calalliin isaanii kun itti fufaa jechuudha. Dabalataan daa'imman waggaa 15 gadi yoo kan jiraatan taate qorichi akka dhibee kanaaf saaxilamee jira waan ta'eef namichi akka dhibee kanaan qabamee dhukkubsatee sadarkaa dadhabuu irra hin geenye qorichi kennamuuf jira jechuudha. Kanaaf qoricha san akka inni tajaajilamu taasisuudha jechuudha. Kan argachuudhaaf maal inni wanni guddaan beekamuu qabu? Hubannoon hawaasaa cimuun barbaachisaadha. Hawaasni waa'ee dhibee kanaa beekuun barbaachisaadha. Dhibeen daranyoo sombaa akkuma beekamu dhibee salphatti qoratamee salphatti yaalamee salphatti fayyuu danda'u. Garuu yoo kun hin taane maaltu dhufa? Haga lubbuu baraaruutitti haga qabeenya isaa gurguratee dhaabbilee garaagaraatti irra deemee maallaqa ofii fixatuutitti gahaa waan ta'eef isa kana keessatti sirriitti hawaasni hubannoo cimaa argatee dhaabbilee fayyaa faana ta'ee dhaabbanni kun hojiin guddaan inni hojjetu dhaabbilee fayyaa cimsuu, hubannoo hawaasaa cimsuu, carraa argame hundatti fayyadamee hubannoo hawaasaa cimsuudhaan hawaasni dhibee kana ittisuurraa kaasee hanga yaalii isaa keessatti hirmaatee dhibee kana isa dhumaatiif hanga akkaataa ittiin hir'isuu danda'uu fi balleessuu danda'amurratti hojii guddaan hojjetamu waan qabuuf hirmaannaan hawaasaa as keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Dabalataan immoo hojii Community TV yookaan immoo hojii dhibee daranyoo sombaa hawaasaan hojjetamu kana keessatti akka piroojeektiitti kan irratti nuti baay'inaan hojjechuudhaaf karoorfanneetis ammas irratti eegallee guyyaa har'aa dhaabbata Waldaa Misooma Oromiyaatiin guyyaa yuunifoormii uwwisuu barattootaa kanarrattis argamnee ergaas dabarsinee akkuma immoo barnoota hawaasaas kennine kana hojiin kun itti fufaa jechuudha. Manneen barnootaa kamittuuyyuu deemnee hojjannaa. Dabalata immoo calalliin achi keessatti yeroo barataan seenu kan barataan mana barumsaatitti seenu calalliin gaggeeffamuu barbaachisaadha. Maaliif namni dhibee daranyoo sombaatiin qabame gara dareetitti yoo seene barattoota hunda faaluu danda'a waan ta'eef jechuudha. Dabalataan immoo kurmaana jechuun ji'a sadiin semisteera keessatti yeroo 2 yoo dadhabamee jedhe immoo semisteera keessatti yeroo tokko calalliin gaggeeffamuu qaba jechuudha. Kanaaf mana barnootaa keessatti calalliin gaggeeffamuu qaba. Kan biraa immoo maalinni kilabiin hojii kanaaf tolu TV ittisuudhaaf dhaabachuu qaba. Guyyaan TV yookaan guyyaan daranyoo sombaa jedhamee mogga'ee waggaatti guyyaan tokko dhaabatee
mana barnootaa keessatti hojiin guddaan hojjetamee achi keessatti barataan hubannoo argatee maatii isaa akka hubachiisuu danda'u. Achi keessatti immoo mana barnootaa keessatti barattoonni calalamanii yoo dhibee kanaaf saaxilamaniitiin yoo dhibee kanaan qabaman bilisaan yaalamuu danda'u jechuudha. Barataan meebii barnoota isaati irratti xiyyeeffata malee dhukkubsatus miidhamus gara dhaabbata yaalaa deemuu dhabuu danda'a. Garuu dhaabbata fayyaa keenya keessatti immoo hojjettoonni jiran gadi bu'anii hojii kana akka hojjetanii fi baratatti hiqanii calalanii barataan immoo gara dhaabbata fayyaatitti osoo hin dhufin achumatti tajaajila argachuu akka danda'uu fi erga dhibeen kun beekamee booda akka dhaabbata fayyaatitti dhufee qoricha ofii fudhatee ji'a jahaaf yaalamee baasii humnaa oliitiif osoo hin saaxilamne haala kanaan biraa barsiisonni kennallee cimuu qaban kanarratti jechuudha. Nu faana dhaabachuu qabu. Barsiisonni gama kanaan gahee guddaa abbaadha. Akkuma barnoota biraa barsiisanii gama fayyaatiinis hojii guddaa hojjechuu danda'u waan ta'eef dhibee kana calaluu keessattis hubannoo isaa cimsuu keessattis dhaamsa yeroo garaagaraatitti alaabaa irratti kennamu cimsuu keessatti dhibeen kun baay'ee kan uummata guutuuti. Uummata guutuu miidhaa jira waan ta'eef namni tokko yeroo kanatti addunyaan baay'ee miidhamaa jira. Sadarkaa ajjeechaatitti illee sadarkaa addunyaatitti dhibee baay'ee beekamaa jiru waan ta'eef barsiisonni keenyas nu faana dhaabatanii hojii kana calaluudhaanis ergaa dabarsuudhaanis barattoota keenya kilabii uumanii nu cimsuudhaanis dabalata immoo barsiisaa haala gaariidhaan hojjetee barattoota calalee achi keessaa barataa hedduu akka calalamu haala nu mijeesseetiin hojii kana keessatti tumsa guddaa taphateetiin akka dhaabbanni kunis yaa'u waan tokko motiveet wanni godhee akka insentiivitittis jajjabeessuun hin jiraa jechuudha. Maatii barattootaatiinis wal qabatee yaa'u gaabii uffisuun barattoota keenya cimsuun akkuma waldaa kanaan eegalame hojii kana keessatti illee barsiisaa cimaa hojii kana gahee guddaa taphateetiin jedha achi keessatti jajjabeessuun hin jiraata waan ta'eef kana keessatti kaayaa'u akkuma hojii kamiitittuuyyuu cimanii nu faana dhaabachuu qabu.